Ashama harka fuunee jirra jirtu warri baariitiif jalatti argamtan ammas warri feesbuuk baarii oroolii jalatti argamtan nagaa keessanii anis fayyaadha. Hadha barumsa tokkoon qabadhee isiniif dhufee barumsi kiyya kaadhaa jechuudha. Fireendi feesbuuka keessanii yoo dhoofatuu barbaadan jechaadha. Namni akka isin jalaa hin argine godhuudhaaf hanga dhumaatitti na hordoftanii gara barumsaa deemuun duratti ammoo yuutuubarra ni seentanii yuutuubarra hogguu seentan bakka sarchi kanatti jechuudha. Baariitiif jettanii barreessanii kuno haala kanaan isinii fida jechuudha. Subscribe mallattoo jedhu kana ni tuqxanii mallattoo bilbilaa san walirra godhatanii jechuudha. Warri duraan ammoo subscribe gootanii jettan baay'ee tokko galatoomaa. Viidiyoo kiyya ammoo like share godhuu hin dagatinaa. Barumsaan duraan dalage ilaaluudhaaf kuno bakka profaayilii kana ni argitanii isarra gattuuxanii kaatanii fireen kuno viidiyoos bakka jedhu kana gattuuxan jechuudha. Kuno as jalatti ammoo barumsa hundas isinii hin fidu waan ta'eef viidiyoos ka jedhu kana yoo dhuftanii jettan kuno hunda isaanii tartiiban isinii fida jechuudha. Isin deemtanii viidiyoo kiyya like share gootanii viidiyoo kiyya ammoo like share godhuu hin dagatinaan isin jedha. Warri subscribe gootanis yeroo hedduu messengeraan ka isin ergu jechuudha. Isinis akkuma san akkumaan isin ergu isinillee fireendota keessan ka biraa nama hin beeknetu jira waan ta'eef all friends irra godhaatii fireendota keessanii ergaa guruppiiwwan keessa jirtanitti jechuudha. Bifa kanaan na jajjabeessaa. Amma ammoo gara barumsaa isin deemsaa. Facebook irra ni seentanii Facebook irra hogguu seentanii kaatan sarara sadiin kana gattuuxanii eegas itti tuuxanii kaatanii kun eegas ammoo setting inda privacy ka jedhu ka jalaa kana dhuftanii achi booda settings ka jedhu kana ni tuuxanii settings eega tuuxanii kaatanii ni eeggattu kun haala kanaan isinii fida. Eegas ammoo ol ooftan jechuudha. Ol ooftanii kun privacy settings ka jedhu kana bakka qulfii kana ni argitanii isarra kanarra gattuuxan jechuudha. Eega gattuuxanii kaatanii haala kanaan isinii fida. Achi booda ammoo kun asii jechaadha. Who can see your friend last ka jedhu kana ni argitanii bakka kana who can see your friends last ka jedhu kana isa kanarra gattuuxan jechuudha. Kun haala kanaan isinii fida. Isin ammoo simor ka jedhu kana gattuuxan jechuudha. Eegas kun haala kanaan jala kanatti isinii fida. Amma public irra yoo jiraate namni hundinuu friendii keessan ka feesbuuka warra feesbuuka keessan jala jiru arguu ni danda'a jechuudha. Friendii si irra yoo jiraate ammoo warra friendii si keessan bichatu friendii keessan arguu danda'a. Kun ammoo friend accept ka jedhu kun ammoo friendii keessan nama keessa akka hin argine barbaadan isa kanarra gattuuxanii nama keessa akka hin argine barbaadan irratti raayitii goggootan jechuudha. Ka gad'aani kun ammoo nama akka argu barbaadan jechuudha. Nama takka lama yookiin sadi hangana filattanii irratti dhooftan jechuudha. Kun ammoo ka jalaa kun oolleemii ka jedhu kun isin malee namni tokkooyyuu arguu hin danda'u jechaadha. Bifa kanaan oolleemii yoo godhattan isin malee namni biraa arguu hin danda'u. Kun haaluma isin hime kanaan ni sirreeffattu. Ammas ammoo beejjii keessa jirtan fa'aa dhoofatu yoo barbaadan kun who can see you the people page in the last your follow ka jedhu kana nama isin follow gootan beejjii isin live follow gootan akka namni hin argine yoo barbaadanis kun isa kanarra gattuuxanii bifuma saniin jechuudha. Kun akkuma isin hime public irra jiraate namni hundinuu ni argaa. Friendisiin warra friendii keessanii friend accept namootu friendii keessan nama akka hin argine barbaadan irratti raayitii gootanii nama san dhoofsitanii kun ammoo nama akka argu barbaadan nama 2 3 5 hanga filattan hanga barbaadan ka filattan irratti dhooftanii kun ammoo isin malee namni biraa arguu hin danda'u jechuudha. Bifa kanaan ni sirreeffattu. Barumsi kiyya kaardhaa hangana. Viidiyoo kana ammoo like share godhuu hin dagatinaa. Hanga barumsa biraatiin walitti deebinutti nagaa irra tura isin like share godhuudhaan ni jajjabeessaa. Nagaa irra tura.